Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyya nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a piraankii hiriyaa kiyya irratti hojjechuuf deema jechuudha. Piraankiin kunis maal inni jechuudha? Nuti iddoon an jiru kana ijoolleen xixiqqoon hin jirtu jechuudha. Ijoollee xixiqqoo kan ollaa wayii fidanii na bira kaa'anii mucaa waggaa 4 wayii fidanii na bira kaa'anii ani immoo mana qulqulleessan ture. Achi mucaan kun osoo na jala deddeemtu na jala hin deddeemin jedhee mucaa kana dhoowwinaan mucaan diddee na jala deddeemuu malee diddee achumaanii rukuchuu osoo itti fiiguu ilkaan lama irraa bu'e mucaa irraa jedheetan piraankii ishii godha jechuudha. Hanga dhumaatti anuma faana turaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa amma nan dawwalaaf jechuudha. Kan jedhee sitti himu dibata kalbu'e waan hin ta'e kadhee har'a jechuudha ganama son ta'in kun waamuma naannoo bakka sa'aatii tokkotti jechuudha. Sagalee kee ollaa fuudhi xiqqoo silaamtuus biran jiru. hin olan dhagaya Ganama ta'uu mana qulqulleessaa jiru jedhe maashe mucaan xiqqishoo wayii naannoo waggaa 4 wayiin taate kan ollaatiin na bira kaa'an jechuudha. maashe Kan ollaatiin nuti mucaa xiqqishoo hin qabnu. maashe Achi mana qulqulleessaa jira. Achi bakka mucaan kun iddoo tokko taa'e jennaan olii gad deddeemuu malee diddee. maashe Achi waan hin godhu dhabee yeroo ni bakka si'a 3 si'a 2 mucattiin kun yeroo nani mana qulqulleessutti na jala deddeemte beekte. Achi bakka ani saaree nan rukuta jedhee yeroo itti fiigutti lafti inni nani qulqulleessaa jiru hundi isaa bishaanii fi fisaa bunaadha. maashe Achi bakka yeroo nan itti fiigutti mucaan soo fiigdu kufte jechuudha. maashe Achi ilkaan lamarraa bu'e. sobi Dhugaa rabbii. mee waaqa'e Waan man godhee waan man jedhus wallaalee waan an godhuyyuu hin beeku amma bakka waan man godhuyyuu. mee waaqa'e Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa anuma faana tura. mee waaqa'e Amma hin daawwadhu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa anuma faana tura. dhugumee isaa dhugaa rabbi Dhugaa dhuguman jedha maaloo cannaqame akkuma waan an godhu dhesi qofaattan dawwale waan an godhu iyyuu hin beeku. Achi egaa nan bo'ame jedhan jechuudha daga nama qabe. Achi mucattii irraa ilkaan fuulduraa lamarraa bu'ee jechuudha. eessa mucatti Amma jarri kiyyas too mana jiraatanuu bilbila haasa'uu yeroo kanatti hin danda'u. Jarri kiyyas warri mucaas fuudhaniiti mucaa deeman. Amma taa'een eegamoo nan ba'amoo maal akkan godhuyyuu natti himi waanuma sitti fakkaata jechuuf si dawwale. dhugaa rabbi ana maafunatti fakkaata Wayyoo waan man godhuyyuu hin beeku. Ilkaan immoo ilkaan tokkittiin iyyuu maddee miti. Ilkaan irraa bu'e mulumatti irraa bu'e mucaa bishaan irratti kufte jechuudha. maasiin jedhan jarri Waa tokkittiin dubbanne nafa mucaa fuudhanii deemu malee maallaan jedhu yeroo sanatti. ati niitii kee irratti dawwalte maal ta'e jenneeni Ani hin qabu kaanii moo ani ishii waasaappi qabdan waasaappi hin qabu kaa telegiraamii fi moo malee. guyyaa madaanalan eessatti baatanii eessa dhayxe hoo baate Inna lama akkamiin godha? Isa ilkaan lamaan koko isa ilkaan lamaanii miti amma. Inni guddaan taa'ee heegumoo badu kan jedhu. baddu eessa seettawa mana eenyu kee dhayxa mana harmee kee tasjira Inna tammuma waanuma sitti fakkaate waan ta'e wayii naan jedhe dafeen silkii sirratti cufaa. isaan ilkaan nama hojjisiisa miti mucaan nagaa ta'u lubbuudhaan ilkaan san immoo iyyuu birree walitti fuunee raawwanne bakka gargaarsan illee ni gaafanna Wayyoo. akkasitti hojjisiifa malee Haaloo sagaleen natti hin dhaga'amu mee lubbu maal jettaa?
ilkaasan gargaar bakka wal gargaarra hojjenna malee ergituu hin eessa dhayita baatee hongas marata erga mucaan nagaa ta'e xiqqoo shii osoo illee malee. Mucaan ati maal jettanii ani muddama keessan jira ati maal jetta maal lagaafatta ta'u maalum jetta maalum maltan siin jedha waan sitti fakkaate natti bakka amma jarri yoo manatti deebi'an tarii jaartiin warri isaanan bira jirus manatti deebi'uu danda'u jechuudha. Amma isaan mucaan kan ollaati dubbiyyee mucaan kan ollaati. Mucaan jarri lachuu deeman amma jarri lachuu deeman jechuudha. Oyni gudi la cosa di così giole alla guerra. Fuoni non si sa bakka ma essa foto ci sto sentendo kan no jede injira bakka walitti fidee kan no gargaara. Atiga bakka koy bakka akkuma gargaarsatti illee bakka waan tokko bakka sadhumaanaan jedhi bakka acha nagaa ta'e bakka du'us jiraadhus yoo guyyaan jedhe wal argina bakka uma gochuu hin dandeenye waa bakka sammuun kiyyas na darbeera ishee. Ishi kotu baay'itini kotu na bir. Baay'iti kotu na bir. Loke WhatsApp amma yoon buuse location yoo si ergemmoo ati amma ta'e wayijee woon jalaa badina fudhachuu hin dandeessaa? Inni dhuftaniitiin koo namanii barbaada. Bakka eessa dheetaree achittis immoo yoo gudaatti siin akka wanti tokko sirra gahu hin barbaadu. Kana gangalaa ati akkas bakka eessa dheetaree achittis immoo yoo gudaatti. Tolee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ishiin akka jettutti toor tokko iddoon an jirutti si fudhadha. Si baasee taanaan illee gara biyya kiyyaa gala iddoon an hojjedhutti hojjetta ani nan gala siif jecha jetti sagaleen badaa hin dhaga'amu jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Yeroo tokko immoo walitti finnee birrii walitti finnee ilkaan mucaa hojjechiisnaa jechaa jirti waan ta'eef baay'ee rifattee jirti. Amma kabajamtoota hordoftoota kiyyaa piraankidha jedheen itti himaa baay'ee aartii yeroo piraankidha jedhee itti himu kanatti gaa anuma faana tura. Qulqullina sagaleetiif immoo neetwoorkii baay'ee nu rakkisee dhiifama isiniin jecha viidiyoo kiyya piraankii jalqabaa waan ta'eef laayikii sheer gochuu hin dagatinaa gama kiyyaan baay'ee waan ishiin jettu ilaalla jechuudha. Jira. Halo Lubbe. Waa hundaafuu ati guddaan si galateeffadha na gargaaruu keetti guddaan si galateeffadha. Hiriyaa dhugaa baganaa taatee piraankidhaa baay'ee.